Welcome to Grade 9 Biology, Unit 3, Answer to End of Unit Question. Bagana kan karamanoota biology kutaa sagalaffaa nagaan dhuftan. Unit 3 boqonnaa sadaffaa gaafii xumura boqonnaa sadaffaa kana wajji ilaalla. Kanaafuu akka dhumaa akka nu wajji turtan isin afeeraa. Share fi subscribe gochuu akka hin dagannee jecha gaafii teenyaa wajji haa yaanu jechuudha. Okay, answer to end of unit question. Number 1. What are the main similarities and the difference between the three main food groups: carbohydrate, protein, and fats or lipids? Okay, look at the answer. So, gaafii tanaaf deebisaa tana haala lume wajjini. They all contain carbon, hydrogen, and oxygen. They all involve condensation reaction. They are all made up of subunits. They are all needed in a diet. So, carbohydrates provide energy. Proteins needed for bodybuilding. Fats is used as energy store. So, carbohydrates build up of a simple sugar, whereas proteins are made up of amino acids. So, and also fats are made up of fatty acids and glycerol. So, amino acids contain nitrogen as well as carbon, hydrogen and oxygen. So, kana fakkaata gaafii isaa tuni gaafii isa tokkoffaadha. Kana fakkaata waa'ee nyaata sateen kanaati kan inni gaafate kaarboohaayidireetii, pirootinii fi faatiidha. Lamaan kun akkuma beekamu garee meekiroonuutiriyentii jalatti ramadama. So garee nyaataa kan baay'ee barbaachisaa seelota keenya keessatti hedduu barbaachisu isaa sateen kun jechuudha. Kan baay'inaan barbaadamu jechuudha. Kanaafuu deebisaanis haala kanaan akka garaagarummaa isaaniitii fi wal fakkeenya isaaniitii fi gartee waan isaan bu'aa nuuf buusan fakkeenyaaf kaarboohaayidireetiin gartee kan irraa ijaaramu sukkara salphaa afaan gulukoos irraa chuusaati. Wanni inni fayyadu immoo enerjii anniisaa qaama keessatti seelota keessatti oomishuudhaaf jechuudha. Kan inni fayyadu pirootiiniin kun immoo kan inni fayyadu qaama ijaaruu fi wantoota garaagaraa tolchuu fi kan kana fakkaatan keessatti kan bu'aa qabatu akkasumas pirootiiniin kun waa hedduutu irraa tolfama. Kan akka insaayimii kun irraa tolfama. Kanneen akka gartee hormoonii garaagaraa kan qaamota keenya keessatti nu fayyadu hundi isaa irraa tolfama. Akkasumas kanneen akka antiboodii kun nuti irraa tolfama jechuudha. So faatis yookaan coomni kun akka kuusaa enerjii yookaan immoo akka kuusaa anniisaatti fayyada jechuudha. Maaliif coomni kunis akkuma anniisaa kuusa jechuudha. Madda anniisaati jechuudha. Karaa gabaabaadhaan madda anniisaa yookaan madda anniisaa seeliiti jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf akka kaarboohaayidireetiin kun sukkara gulukoos irraa ijaaramu jennee pirootiiniin kun immoo amino asiidii irraa ijaarama jechuudha. Faatiin kun immoo kan coomni yookaan lipidiin kun faati asiidii fi gilaaseroolii irraa ijaarama jechuudha. Maaliif jechuudha? Gilaaseroolii fi faati asiidiin kun walitti dhufanii cooma kana tolchuu yookaan immoo lipidii tolchuu isaaniiti jechuudha. Inni itti aanu amino acid contain nitrogen as well as carbon, hydrogen and oxygen. Gartee amino acidiin yookaan pirootiiniin kun kan of keessaa qabu nitrogenii jechuudha. Akkuma garee biraa kaarbonii fi hydrogenii fi oksijiinii ni argamanii garuu dabalataan nitrogenii yookaan immoo karaa in some cases salfarillee jiraachuu qaba biyyi yookaan keemikaala formulaa gartee amino acidii kan keessatti jechuudha. Pirootiinii kan keessatti jechuudha. Okay, when we come with the next question, what is a condensation reaction and why is it so important in the food we eat? So condensation reaction maali nu fayyidaa nyaata nyaannu keessatti jechuusaati. Okay, answer. Reaction when two compounds join together and a molecule of water is removed. Condensation reaction jechuun walumaagalatti keemikaalaa kan condensation reaction jedhamu kun maal jechuusaati yeroo reactioniin compoundii lama wal nyaatu isaan gidduudha bishaan molecular bishaanii yoo uumaman yookaan yoo molecular bishaanii isaan gidduu ba'an condensation reaction jennaan jechuudha. Kanaafuu many foods molecules made of small unit joined by
condensation reaction. Gartee molecuulii nyaataa irra caalaan kun molecuulii nyaataa gartee reaction kanaan join ta'anii condensation reaction kanaan join ta'anii maaliif yeroo isaan wal nyaatan bishaan molecuulii bishaan isaan jidduu baati samboon condense ta'anii waa walitti dhufanii reaction yookaan chemical compound tokko uumaa jechuudha. Haala kanaan ibsamachuu condensation reaction kuni. Okay, ni gaafitti aantu dabaru. Okay, number 3. How would you test a food sample to see if it is contained 1. starch, B. fat? Okay, look at the answer carefully, please. Okay, concerning number 1, iodine test. In the case of iodine test, red-brown color turns to blue-black with starch. So, concerning in the iodine test, if the red-brown color turns to blue-black, it is contain what? Starch. So, yaalilee starch yookaan iodine test kan keessatti maal seete yeroo duraatiif nyaanni sun red brown color yaa brown yookaan halluu diimaa kara golgolaate jechuudha. Inni kun karaa kun immoo yeroo iodine test tentine starch nyaata maalummaa starch qabaachuu isaa marchaakina kana yeroo iodine kan tineedu yoo blue black jijjiiree maal ta'a nyaanni kun starch qabaachuu isaa adda baafna jechuudha. Yaalii kana keessatti jechuudha. Yaalii starch yookaan yaalii iodine test kan asitti iodine test nu fayyaduuf starch ni qabu nyaanni maalummaa isaan beekamu kan biikarii keessa jiru kun maal akka ta'e adda nu baasa jechuudha. Iodine test tineene blue black jijjiirame starch qabaachuu isaa adda nu baasa jechuudha. Okay, in the second smear test. For fat test or lipid test, smear test on the paper or immersion test is with ethanol and water are very important to test what? Whether such lipids are or such fats are true fats or true lipids. Kana jechuudha smear test immersion test fi smear test dhaan fayyadna jechuudha. Smear test tun maal seete waraqarratti waraqaa qulqulluutti zayitiin fakkaatan naquudhaan san booda immoo transparent yoo taate waraqaan sun yoo ifa dabarsite dhugaadha jechuudha. Dhugaan zayitii dhugaatii jechuudha. Immersion test immoo itaanolii fi gartee zayita walitti naqne san booda yoo inni sun milki suspension yoo ta'e maal ta'a faatii ta'uu isaa adda baafna jechuudha. Haala kanaan kan ilaalu ta'a jechuudha. Okay, gaafii isa itti aanutti dabarra jechuudha. Okay, number 5. The 3 main types of food molecules are carbohydrate, protein, and fat. Okay, number A. For each of these substances, give 3 examples of food and where you would find them. Correct gaafin shanaffaan Anthony. Okay, answer gaafii ala deebisa laallu. So carbohydrates, the example of carbohydrates are bread, injera, and sugar and etc. Kanaaf kan fakkaatan jechuudha. Fakkeenya nyaata carbohydrateedha. Bread, daabboo, injera, biddeenaa fi sukkara jennaaniif kun qabxii tokko kan isa wal fakkaatu malee carbohydratein gareen carbohydrate hedduudha. Kanneen keessaa immoo sadeen qofa kaa'annee jechuun nuti beekati. Akka fakkeenyatti yookaan gaafatan irratti hundoone. Sanaafuu nyaanni protein food, meat, eggs and milk. Kanaafuu foon, hillee fi aannan nyaata protein baraadha waan ta'eef fakkeenya fudhanne. Lipid nyaata zayitaati. Oil zayitii daliila tana. Fats cooma. Butter dhadhaa kana kan fakkaatan kunsa midhaan nyaatati yookaan midhaan zayitati jechuudha. Nyaata foodii nutrientii lipidii irraa argannu jechuudha. So haala kanaan deebisaa aatanaaf deebisaa akkati haala kanaan kan inni jechuudha. Okay, inni itti aanu B. State what each substance is used for in the body. Substance inni gartee qaama keessatti maal faayidaa isaan nu buusan himaa jaa. Answer carbohydrate. Carbohydrate is used for provide energy for the body. So nyaanni carbohydrate akkuma beekamu ani isaa qaama keenyaaf kennuuf nu fayyada jechuudha. Okay, proteins are used for body buildings and used for growth and used for repair and replacing of our tissue, especially old and worn out cells or worn out tissues must be repaired by using proteins. So, and also the proteins are used for the production of enzyme, hormone, and antibody. So,
kana jechuun prootiniin kun egaa qaama jaaruu, qaama guddisuu, qaama seelii haaraa seelii dulloobe seelii haaraa bakka buusuu jechuudha repair jechuudha. Kanaafi enzaayimii tolchuu, enzaayimii oomishuu, hormoonii garaagaraa qaama kana keessa jiran oomishuu fi antiboodii jechuudha. Qaama farra dhagaa antiboodii jennuun kana oomishuu jechuudha. Kan oomishuudhaaf oola jechuudha prootiniin kuni. Okay, fats. Coomni yookaan immoo nyaanni zayitaa kun used for energy store. Akka madda enerjiitti seelota keenya fayyaduu isaati jechuudha. So deebisaan gaafii baadhaa kana fakkaate jechuudha. Okay, number 6. A. What are enzymes? Gaafii jaffaa aantu maal jetti? Enzyme maal jetti? So look at the answer. Enzymes are a biological catalysts that speed up chemical reactions. So enzymes are specific in their function. They are sensitive to pH and temperature. So enzyme akkuma beekamu biological catalyst yookaan immoo nyaata keemikaala kan lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamu kan akka saffisiisuu fi akka inni eegalamu taasisu jechuudha. Enzymiin reakshinii san hunda isaa gaggeessa jechuudha. Keessatti qooda fudhata jechuudha. Kanaafuu enzymiin ispeesifikiidha inni enzymiin adda karaa dalagaa isaati jechuudha. Maaliif enzymiin tokko dalagaa ifii dalagu malee dalagaa enzymiin biraa dalaguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf enzymiin isaa ispeesifik hundeessuuf enzymiin addatee dalagaa addatee kan dalaguu isaati jechuudha. Enzymiin isaa ispeesifik jechuun kana himaa jechuudha. Dalagaa isaa irratti hundoonni enzymiin adda jechuudha. Dalagaa addatee kan waan dalaguuf. Maaliif tokkoon enzymiidha dalagaa ifii dalagu qaba. Dalagaa ifii dalagu kan immoo isa malee kabiraa dalaguu waan hin dandeenyeef innis dalagaa biraa dalagaa enzymiin biraa dalaguu waan hin dandeenyeef kanaafuu enzymiin isaa ispeesifik jenna jechuudha. Enzymiin adda dalagaa dalagaa jechuusaati. Okay, enzymes they are sensitive to pH. pH filata jechuudha. pH acidic pH, basic pH kana filata hojjechuudhaaf. pH isaa mijatu yookaan keessatti hojjechuun isaa malee pH hunda keessatti enzymiin hin hojjetu jechuudha. Enzymes are sensitive to pH jechuudha. Kanaafuu pH irratti hundaa'aa jechuudha. pH ni filataa jechuudha. And sensitive to temperature. Temperature filatamas enzymiin temperature keessatti hojjechuu danda'u qaba jechuudha. So kana kun amaloonni enzymoonni ittiin beekamu isa kana jechuudha. Okay. Deebisaan number B kanaaf amma gaa how do enzyme work jecha enzymiin akkamitti hojjetaa jaa mee deebisaa kana ilaallu. Answer. They are an active site that brings the reacting particles together. Active site bakka jedhamtu bakka itti substrate yookaan wantoonni nyaanni kun itti maxxanee daakamutu jira jechuudha. Active site jedhamti bakka tana waan qabuuf achi keessa galcheeti nutrienti yookaan immoo nyaata kana daakuu danda'a jechuudha. So okay, gaafii C. List the types of enzyme made in the salivary glands, the stomach, the pancreas, and small intestine. In each case, say which food substance the enzymes break down. Okay, look at the answer. Gaafii tanaaf gaa enzyme tokko enzymeedha list godhee yookaan tarreessi jaa kanneen keessattuu salivary gland keessatti kan argamu jechuudha. Kan afaan keessatti argamu jechuusaati. Enzymoota garaacha keenya keessatti stomach yookaan garaacha keenya keessatti argamu jechuusaati. List godhee jaa pancreas yookaan immoo rajiijii enzymoota rajiijii yookaan immoo marmaan qal'aa keessa jiran kana tarreessi dalagaa isaanii himichaa. Okay, gaafii tana ilaallu deebisaa tana ilaallu. Answer. Look at follow the answer please carefully. Salivary glands is secreting the amylase, salivary amylase that used to break down starch. So salivary gland yookaan xanachi ancufa enzyme salivary amylase yookaan taayiliin jedhamu burqisiisaa jechuudha. Afaan keessa burqisiisa. Afaan keessa yeroo burqisiisigaa salivary amylase yookaan taayiliin afaan keenya keessa jiru kun nyaata starchidha karaa maltoosii jijjiiraa jechuudha. So kan inni daaku nyaata starchiti jechuudha. Salivary glandiin salivary amylase oomishamu kun salivary gland. Okay, in stomach. Look, pepsin is the only enzyme found in the stomach that work in the acidic pH, which is used for breaking down protein. So stomach keessa nyaata garaacha keenya keessa pepsin jira, enzyme pepsin jira kan nyaata protein daakuu danda'utu jira jechuudha. Nyaata protein kana karaa peptoonii jira jechuudha.
pepsiniin kun garaacha keenya keessatti. Amala asitummaa garaachaa wal bareet amala asitummaa garaachatiin wal baree keessa hojjetaa jechuudha. So asitti pH keessatti kan hojjetu enzaayimoota keessaa isa kanaatu special jechuudha. Okay, in the pancreas. Pancreas produce or secrete pancreatic amylase. Amylase rajijii kana burqisiifte jechuudha. Rajijiin teenya amylase rajijii waan pancreatic amylase kannoo kana burqisiifti. So inni kunis gaheen isaa maal seete breakdown starch. Nyaata starch karaa maltoosii jira jechuudha. So pancreatic amylase fi salivary amylase they have the same function but different location jennee bira kunnaa jechuudha. They have the same function. Kami fahamtu kan jam. Salivary glandin salivary amylase oomishame abaan keessatti kunam salivary amylase is salivary amylase fi pancreatic amylase kun dalagaa takka hojjetan. They are what used to break down starch. Nyaata starch karaa maltoos jijjiireen jiru isaan dunu. Kanaaf maal jennaan istaatimentii tokko kan isaantu dalagaa isaaniitii fi isaa walitti hidhu qabna jechuudha. Pancreatic amylase and salivary amylase have the same function but different location jennaan jechuudha. Hojii isaanii takka bakki irraa burqanii fi bakka itti dhangala'an garaagaraa jechuudha. Okay, protease. These proteases are breakdown protein and also the lipase enzymes are also breakdown fats or lipids. Fatty yookaan cooma yookaan nyaata lipidii breakdown gooti lipase tunisi. Okay, in small intestine maltase breakdown sugars, especially maltose breakdown maltose to glucose molecules, glucose plus glucose. Okay, trypsin breakdown proteins, especially peptone to peptide jijjiirte jechuudha. Trypsin tuni garaacha kan keessatti lipase breakdown fats nyaata coomaa kan breakdown kan caccabsuu danda'a jechuudha. Okay, number 7. Explain how the gut is adapted to allow digested food to be absorbed readily into the blood. Okay, look at the answer. Many finger-like projections of lining called villi to increase the surface area for diffusion. Each individual villus in turn is covered in even smaller projections called macrovilli. Villi have a rich blood supply that carries away the digested food molecules, so there is a steep diffusion gradient. Diffusion distances are very small. So, kana fakkaata deebisaan gaa'e wanni inni gaafti gaa kana deebisaan kana fakkaata haala kanaan mee gaafii itti aantutti dabarra jechuudha. Okay, B. Explain what happens if too much water is reabsorbed in the blood from the material in the large intestine and the problems can cause. So, maaltu maaltaa jee gaamma ibsi jee maaltu maaltaa yoo gartee bishaan haalan guddaa ta'e tokko gartee marmaa qal'aa keessaa haalan xuuxame jechuudha. Haalan xuuxamee hidda dhiigatti yeroo deemu yeroo dabalame jechuudha. Maaltu maaltaa jee? Okay. Answer. If too much water is removed from the feces, they become compacted. Yoo bishaan baay'inaan boolii keessaa haalan kan dhumu taate booliin sun compact yookaan jabaatti jee hard and difficult to evacuate from your body. Waliin maxxanti ni jabaatti amma akkasumas qaamaan keessaa hara munneetiin bahuudhaaf nama dhibdi jechuudha. Ni nama cinqiti jechuudha. Hedduu jabaataa jechuudha. Yeroo akkasitti bishaan haalan keessaa dhumu jechuudha. This is called constipation. Constipation yookaan immoo gogiinsa garaa jaamaachuun kuni straining to pass fees can cause hemorrhoids, piles or a tear in the anus. So tana fakkeenyaaf
yeroo akkasitti sitti jabaatee gogiinsi garaa isa qabu constipation jechuun gogiinsa garaati jechuudha. Mallattoolee gogiinsa garaati. Boolli akka malee marmaa furdaa keessatti turuudhaan irraa kan ka'e nyaanni udaan sun hedduu jabaatuudhaan simuruudha yeroo karaa alaa bahuudhaaf deemu jalaa straining to pass the fees hemorrhoids yookaan dhiiguu gartee munnee teenya nutti fide jechuudha. Dhiiguu sun irraan ka'e immoo gartee dhukkubii garaagaraa nu qabuu danda'a. Kanneen akka gartee tiiroo za'aruus ni dhiiguu jechuudha. Walumaa galatti munnee teenya tana dhiisetti baasa jechuudha. So if the fees became completely compacted they can be below the gut. Yoo haala immoo guutummaa goggogee kan gadi hin deemne taate sirna bullaansa qaama keenyaa kana ni cufaa jechuudha. Kana cufa jechuun immoo yoo gargaarsa gartee karaa gubbaadha karaa munneetiin yaaluu hin danda'amu taate kaaga garaa nama baqeessutti illee kan namaan gahu jechuudha. Yoo haalan keessa goggogee ujummoolee gartee bullaansi nyaataa kan karaara boolli ittiin baatu kana cufuu danda'a. Kana cufnaan immoo baalaadha jechuudha. Namaaf hedduu rakkoodha jechuudha. Kanaafuu nama gartee baqeessi carraa nama baqeessu illee nama mutuu danda'a jechuudha. So kanaafuu hedduu rakkoodha jechuudha. Okay, number C. Explain what happens if too little water is reabsorbed into the blood from the material in the large intestine and the problems that it may cause. Okay, mee kunis ka gaafin tuni tabaasaniin faalladha. Yeroo bishaan baay'ee xiqqaate marimaan furdaa keessatti jechuu isaati xiqqishuun bishaan xiqqishuun irraa xuuxamee kara dhiigaa makame maaltu maal ta'a jee hamee halaallu. Answer. The fish that are produced very loose and watery. Booliin gartee nyaata bishaan xiqqishuma irraa xuuxame irraa uumamtu baay'ee xaliila very loose. Haalan karaa xaliilachuu yookaan karaa bishaanitti deema jechuudha. This is known as diarrhea. Wanni kanaa yeroo diarrhea jedhamte jechuudha. Sababa gartee marimaan furdaan bakteeriyaa garaagaraatiin kontaamineet ta'uuf mallattoo diyaariyaati jechuudha. Kontaamineet yeroo ta'u gartee marimaan furdaan kun bishaan xuuxuu ni dadhabaa. Yeroo bishaan xuuxuu dadhabu immoo niwutirentii barbaachisoo silaa hedduu qaama keenya keessa nu fayyadduutu bishaan dhangala'aa yookaan albaatii dhangalaatu san keessa sanii wajji hedduu nurraa baachuu bishaanii fi gartee keemikaala niwutirentii babbareedaa akka mineraalii akka albuutotaa kana kan silaa xuuxamee karaa dhiigaa seenuu qabutu karaa alaa karaa boolitiin albaatii san keessa bahaa jechuudha. So all of the food nutrients are lost as well as a lot of water. Bishaan baay'ee fi nutrients silaa qaama keenyaa fayyadduutu nurraa albaatii sanii wajji baachuu. Bishaan yeroo bishaan haalaan xuuxamuu baate albaatii ta'a. Albaatiin sun diyaariyaa jedhamte jechuudha. Bishaan yeroo baay'inaan bahu jechuudha. Bishaanii fi nutrients silaa barbaachisu yeroo karaa alaa bahan bifa boolitiin wanni sun maal jedhamti? Dehydration jedhamte jechuudha. Rakkoo hanqina haayidiroojiinii yookaan immoo rakkoo hanqina bishaanii sun mudataa jechuudha. Tishuu keenya kana mudataa. So kanaafuu oral dehydration mana hakiimaatii fudhamsa yoo fudhatu baan namni sun rakkoo hammaataa enerjii hammaataatu dadhabina hammaa isa mudataa jechuudha. Oo dehydration nama qaba jechuun hedduu bishaan dhangala'oon bishaanii fi dhangala'oon silaa barbaachisan kan akka mineraal albuuda qabuun qaama keenya keessanii dhuma kana dhumaan immoo hedduu rakkisaadha jechuudha jireenya keenyaaf tishuu keenyaatiif. Kanaafuu oral dehydration santu kan namaaf jechuudha. Mana hakiimaa yeroo dhaqee jechuudha. Lam kan inni sun jechuudha. Oral dehydration santu kan namaaf jechuudha. Soogidda sukkaraa wal makaa santu kan namaaf sun immoo waan dhangala'oo silaa qaamarraa beesan bakka bu'aaf jechuudha. So okay, number 8. A. Define the term ingestion, digestion, absorption, assimilation, and digestion. Look at the answer please carefully. Ingestion is taking food into the digestive system. Ingestion jechuun nyaata sirna bullaa'insaa keessa gaggeessu jechuudha. Liqimsu jechuudha nyaata tokko. Ingestion, digestion, bringing food into small molecules that can be used by the body. Digestion nyaata daakuu jechuudha. Nyaata silaa galii qifamsan daakuu jechuudha. Sarkaadhaan daakuu. Kan garaacha keessa kan daakamuu isa eegaluu kan marmaan qal'aa keessatti akkasumatti egaa
Bullaansi nyaataa akkuma beekamu bakka akkasitti keessa gaggeeffama. Tokko afaan keessa gaggeeffama, lama garaacha keessatti, sadaffaa marrimaa qal'aa keessa gaggeeffamu bullaansi nyaataa. Kanaafuu taateewwan kana afaan keessatti haa ta'u, garaacha keessatti haa ta'u, ammas marrimaan qal'aa keessatti haa ta'u gaggeeffamtu hundi maali? Biriikni yookaan immoo daayeeshin yookaan bullaansaa jechuudha. Absorption. Taking the digestive food molecules or out of the digestive system into the blood. Xuuxama nyaataa jechuun absorption jechuun yeroo bullaansi nyaataa xumuramu gartee nutrientiin nyaata irraa argannu sun naannoo bullaa'ee dhumuutu ni xuuxama jechuudha. Yeroo dhiiga keessa makamu jechuudha. Dhangala'oon nyaataa yookaan hururaan nyaataa sun karaa dhiigaatti yeroo makamu absorption yookaan xuuxama nyaataa jedhannaan jechuudha. Assimilation. Assimilation is taking the digestive food molecules of the out of the blood into the cell and making them part of the body. Assimilation kan jennu yeroo kamii yeroo nyaanni bullaa'e kun dhiiga keessaa karaa seeliidhaa seenee jechuudha. Dhiiga wajji oloo deemami dhiiga keessaa karaa seelotaa yeroo seenee hojii eegalu. Hojii silaa barbaachisan yeroo eegalu meetaaboliizimii yeroo eegalu assimilation jennaa jechuudha. Assimilate jechuudha. Nyaata irraa waan silaa barbaannu arganne jechuudha. Osoo assimilate hin ta'in dura nyaata irraa wanta kan argachuu dandeenya. Eef assimilate seelii keessa seenee tokko dalagaa silaa seelii irraa barbaachisu yeroo argatu assimilation yookaan immoo hojiirra oolee qaama seenee qaamaaf bu'aa buusee jedhama jechuudha. So assimilation jennaan jechuudha. So digestion jechuun immoo removing the undigested waste from the body as feces. Digestion kun immoo maal seete waan gartee sirna bullaansaa nyaataa keessatti bullaa'uu hin dandeenye. Kan bullaa'uu hin dandeenye kan qaamonni sirna bullaansa nyaataa bulleessuu hin dandeenye karaa boolitiin karaa udaanitiin nurraa qabu yeroo bahu jechuudha. Digestion jennaan jechuudha. Osoo bullaa'in osoo waa faayidaa qaamaa hin buusin immoo bullaa'uu dadhabuurraa kan ka'e karaa alaa yeroo bifa boolitiin nurraa bahu digestion jennaan jechuudha. Deemsi akkasii digestion jedhama jechuudha. Okay, B. There can be a number of problems with digestion. Explain how this problem can affect the health of individual concerned. Answer. Look at the answer. Such person may suffer from constipation. That means irregular disposal of waste could result in hard lump of feces. Kana jechuun kun namni bifa kanaatiin gartee digestionii kun rakkoo tiiru maal seete kan rakkatu rakkoo gogiinsa garaatiin rakkataa jechuudha. Gogiinsi garaa akkuma beekamu boolii yeroo dheeraa gartee marrimaa furdaa keessa turuudhaan bishaan baay'ee fixatuudhaan nurraa bahuu diduu jechuudha. Nurraa bahuu diduudhaan rakkoo gogiinsa garaa hedduu hammaataadhaaf nu saaxilaa jechuudha. So constipation caused by lack of fiber, roughage in the teeth and cannot drinking enough water. Constipation yookaan gogiinsi garaa kun kan sababa ta'uu jechuudha. Nyaata fiber qabu roughage yookaan nyaata gartee efa bulbulee booda hafuu danda'u tokko fiber kan qabu tokko nyaachuu dhabuurraa kan ka'e akkasumas bishaan baay'inaan yeroo nyaannuu fi nyaata boodallee dhuguu dhabuurraa kan ka'e gogiinsi garaa nu qabuu danda'a jee. This can be prevented by eating kan ifirraa itti maal seete by eating diet with more fiber such as leafy vegetable. Kanneen akka nyaata fiber hedduu qabu irraa hafuu danda'u jechuudha. Bullaa'ee irraa hafuu danda'u nyaachuudhaan kanneen akka leafy vegetable gartee raafuu gartee gurraatii ta'an jechuudha. Akkasumas bishaan baay'inaan dhuguu jechuudha. Bishaan haalaan baay'inaan dhuguu nu barbaachisa yeroo nyaata nyaannu akka itti facaasu jechuudha. So kana goonee gogiinsi garaa kan ofirraa ittisuu dandeenya jee. Okay, number 9. Explain how canning preserve food. Okay, answer. The food is heated to high temperature and sealed so that the air cannot get into this. This kills bacteria which might cause food poisoning and deprive them of the oxygen they need to grow. So gaammaan tana kaaniingiin kun akkamitti nyaata kana tursiisuu yookaan immoo akka inni banne taasisee yeroo dheeraa turuu danda'uu isaati. So kaaniingiin akkuma beekamu nyaata haalaan oowwisuu jechuudha. Baay'ee oowwisanii tempereechara olaanaa keessatti efa ooftee booda immoo osuma inni akkasitti oowwee jiru shaffanuu jechuudha. Sealed ukkaamsuu akka qilleensi tokkoon seenne taasisuu jechuudha. Maaliif yeroo akkasii gootu bakteeriyaan keessa yeroo fi kagaraa seenulleen karaa seenuu hin qabu. Keessa immoo oksijiina bakka itti irraa argatu waan hin qabneef ni dudu'aa jechuudha. Kanaafuu bakteeriyaa silaa nyaata summeessuu fi kan nyaata gartee
faalee gartee dhukkuba garaagaraa nu qabsiisu hundi keessa hin jiraatu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Nyaata kana oofnee akka malitti oofnee yoo waan akka feestaalaatiin qixxiin goonee itti cuqqaalle jechuudha. Uraan takka bakka uraan takka hin jirre yoo goone nyaata yeroo dheeraaf hin tursiifna jechuudha. Nyaanni sun akkasumas achumaan goggoga yeroo achiin goggoge wanti takka keessa hin jirtu jechuudha. Oksijiiniin silaa bakteeriyaan wal horuuf barbaachisu sun waan hin jirreef bakteeriyaan keessa wal horuu hin danda'u nyaanni sun qulqulluu ta'a jechuudha. Kanaaf kaaniingiin tooftaalee nyaata ittiin tursiisan keessaa isa tokko jechuudha. So kana keessatti hojjetamu maal seete keessattuu nyaata warshaaleedha. Waan akka buskuutii saanduushii garagaraa gartee warshaa keessatti hojjetamu hundi karaa kaaniingii kanaa fayyadama jechuudha. Tempereechara olaanaa keessatti shaffanan jechuudha warqaa isa itti maran jechuudha. Waan akka gartee koshoroo garagaraa kaa saanduush garagaraa kana hunda kan hojjetamu karaa warshaa keessatti karaa kaaniingii kanaan ta'uu isaati jechuudha. Okay, number C. Cans should always be handled and stored carefully. Explain why this is. Okay, deebisa laalla. If the can is damaged by careless handling or by rough treatment in storage, air can get in. This carries microbes with it which can grow on the food. So, maal seetiga kaansiin kun oosuun baay'ee oosuun kuni yoo nama tokko nama gartee carelessite nama dantaan qabe tokkoon dalagan taate namni sun osuma sirriitti hin qadaanne qilleensa naquu danda'a jechuudha. Qilleensi naqee cuqqaaluu danda'a yeroo qilleensi naqee cuqqaalee oksijiiniin argame kanaafuu maayikirooorgaanizimii keessa qorranii nyaata kan summeessuu danda'an jechuudha. Kanaafuu akka akkas hin taane yeroo kaaniingii irratti dalagan yeroo nyaata sirriitti gubanii gartee cuqqaaluudhaaf yookaan siildi godhuuf deeman if eeggannoo cimaa fi nama cimaa nama careless hin taanetu isa barbaachisaa jechuudha. So some of these microbes can cause disease. Maayikirooorgaanizimii kana keessaa tokko maali? Dhukkuba garaagaraa nama qabsiisaa jechuudha. Yeroo nyaata nyaannu yeroo nyaata akkasii faalamsa nyaannu dhukkuba garaagaraatu nu qabuu danda'a jechuudha. Keessa waa walirra jiruuf. Others produce toxins. Tokko immoo summii oomisha jechuudha. Nyaata san keessatti. Summii nyaata san keessatti oomishamtu immoo nyaata nama kana ajjeesuu dandeessi jechuudha. Akka ajjeesuu dandeessu takkatti nama balaa namarraan geessu jechuudha. Nyaanni akkasiis yeroo summaa'e summii sun battalumatti nyaatatti si ajjeesuu dandeessi yookaan immoo dhukkuba garaagaraatiif si saaxilti jechuudha. Kanaafuu careless ta'uun hin barbaachisu jechuudha yeroo kaaniingii fuudhii dalagan. Okay, number 10. For gas exchange in the land to work effectively, we need to move air in and out of the lungs regularly. We do this by breathing. Our breathing movements involve the muscle between the ribs and the diaphragm. Explain carefully using diagrams if you feel they will help the events that takes place. Okay, A. When you breathe in, yeroo qilleensa karaa keessaa fudhannu jechuudha. Inhaling yeroo jennu sanii. Inhaling. Okay. Look at the answer. The ribs moves upward and out. Gartee ribsiin ol deemte karaa alaachi baate jechuudha. And the muscle of the diaphragm. Maashaan diaphragmiidhaan immoo ni kottoonfata. So it flattens. Maashaan diaphragm ni kottoonfatee san booda flattens ta'a jechuudha. Ni diriira. From its normal deemed shaped. Karaa duraan gartee walitti marabsan irraa flattens diriiruu isaati jechuudha kottoonfatee. The intercostal muscle immoo intercostal muscle ribuu gidduudhaa maal ribsi gidduudhaa maal contract taati. Pulling upward. Contract kottoonfatteeti ol deemte jechuudha. Ribsi intercostal muscle and outward to at the same time as the diaphragm contract. Diaphragm yeroo contractu ol deemte keessatti outward deemte jechuudha. And flattens the diaphragm. Diaphragm kan deebi'ee flatten ta'a jechuudha. This increase the volume of chest cavity. Chest cavity increase ta'a jechuudha. Because of the same amount of gas, it is now inside the much bigger space. The pressure inside the chest drops. Decrease ta'a jechuudha. Pressure chest keessa yeroo qooma keessa yeroo gabbu'a. This in turn means the pressure inside the chest is lower than the pressure outside the air. So as a result, air moves into the lungs. Sanaafuu
tooftaalee taateewwan kanarraan ka'e makaanizimii kanaa kan ka'e maal jedha qilleensi karaa somba keessaa seenaa jechuudha. Okay, number B. When you breathe out, yeroo qilleensi karaa alaa fudhannu mee deebisaa laallu. The intercostal muscle and diaphragm muscle relaxing. Intercostal muscle fi diaphragm maal ta'a relax yookaan midiriiranii ribsii yoo drop taati and diaphragm dome shape. Ribsiin gab decrease taate jechuudha yoo baate jechuudha. The volume chest cavity dhaa decrease ta'a. Pressure immoo increase ta'a jechuudha. So kanaafuu salphumatti qilleensi somba keessaa bahaa jechuudha karaa kanaan. Okay, number 11. The air you breathe in contains about 20% oxygen and only 0.04 carbon dioxide. The air you breathe out contain around 60% oxygen and 44% carbon dioxide. What happens in your lungs to bring about these changes? Look at the answer. Okay, air brought into lungs by respiratory movement. The movement of oxygen into the blood and carbon dioxide out of the blood takes place at exactly the same time, known as gaseous exchange. So, the tiny air sacs of alveoli have a very large surface area that is kept moist. This is important for the most effective diffusion of gases as they need to be in solution of diffused into the blood. So, tanaafuu gaa maal seeti deebisanii qilleensa karaa la somba keessaa seenu kun karaa respiratory movement deemu kun gaa yeroo karaa dhiigaa seenu karaa muraasni battala ba'a jechuudha. Yeroo wal fakkaataa keessatti jechuudha. Gaasa exchange jennaa jechuudha. Maaliif alveolaa keessa yeroo oksijiinii seenu karaa muraasaatiin yeroo qilleensa karaa alaa baanu wajji ba'a jechuudha. Asasiin taa'in ba'a. Taa'in saaks yookaan uffee qilleensaa tan somba keessatti argamtu alveolaa jedhamtu kan si gaggeeffamu kun hundi. Kanaafuu gaa haala kanaan salphatti qilleensi gartee parsantii guddaadha sun karaa parsantii 0.04 kan deemu karaa kanaaf jechuudha. Maaliif qilleensi qaama keessaa nu keessaa yookaan karaa somba keessaa bahu gartee bishaanii fi kaarboon daayoksaayiidii guddaa qabaata. Qilleensi immoo alaa fudhannu kun kaarboon daayoksaayiidii xiqqaa qabaatu isaati jechuudha. So the alveoli also have a rich blood supply which is vital if substances are going to move into and out of the blood. The blood that are the heart pumps to the lungs comes from the active blood tissue and is low in oxygen and relatively high in carbon dioxide. So oxygen is constantly moved into the blood, but more deoxygenated blood immediately replaces it. Similarly, carbon dioxide is constantly delivered to the lungs where it is diluted in the volume of air containing a concentrated gradient between the blood and the air in the lungs. This is made even steeper each time new air moves into the lungs. As a result, gas exchange in both directions can take place along the steepest concentration gradient possible so that it occurs rapidly and effectively. So, kana jechuudha. Taateewwan sirna gartee breathing system wal qabatu harma walitti haasofna kana jechuudha. So, haala kanaan karaalee oksijiinii fi kaarboon daayoksaayidiin tol jijjiiran salphumatti yeroo kaarboon daayoksaayidiin bahu oksijiiniin seene yeroo oksijiiniin bahu seenu kaarboon daayoksaayidiin kasii baha jechuudha. So, kana fakkaatu deebisanii isatti aanutti ayaanume. Within the alveoli keessatti jechuudha. The gas in the air gartee qilleensa irraa dhufu kun jechuudha. Gas in the air and the gas dissolved in the blood are only separated by two cell layers. Maal seeti gaa alveolaa keessatti yeroo qilleensa irraa oksijiiniin dhufe kaarboon daayoksaayidiin immoo dhiiga keessaa yeroo dhufutti jechuudha. Alveolaa keessa wal qunnamanii alveolaa keessatti maaltu jira? Ujummolee dhiigaa ni jira. Ujummolee dhiiga deebisanii fi ujummolee dhiiga raabsantu jira jechuudha. Ujummolee xixiqqoo dhiiga raabsu arterioles jedhamu alveolaa keessatti wal qunnama. Kan venules jedhamu ujummolee xixiqqoo dhiiga deebisu. Venules kun immoo kaarboon daayoksaayiidii qabatee dhufa jechuudha. Kanaafuu yeroo kaarboon daayoksaayiidii qabatee dhufu karaa sirna hargansuutiin
karaa alaan nurraa ba'a yeroo qilleensa karaa alaa baafnu yeroo qilleensa karaa keessaan hin immoo kaarboon daayoksaayiid oksijiiniin kun arterioolsii kan keessa deemet karaa gartee qaamotaa seenaa jechuudha. Seenee san booda dhiiga qulqulleessaa jechuudha. Karaa kanaan sirna hargansuutii fi sirni biriin siistimiitii fi sirni marsaa dhiigaa wal hordofee hojjechuu isaati jechuudha. Okay, number 13. A. Smokers are more likely to get infection of their breathing system than non-smokers. Why do you think this might be? Gartee egaa namni sigaaraa aarsu nama sigaaraan aarsine caalaa dhukkuboota gartee sirna hargansuutiin saaxilamaa jee kunis sirna hargansuudha isa miiti jee maaliif jee alaalumni gaafisaa deebisaa kana. Smoking stops the cilia lining the breathing tubes from working. This cilia sweep mucus and bacteria away from the lungs and reduce the risk of infection. So when they are not working properly, more bacteria get into the lungs and so the livelihood of the infection increases. So yeroo aarsine jechuudha aarri kuni siiliyaan kuni akka gartee tuubii yookaan ujummoolee sirna qilleensaa kana sirna gasu kana akka inni hin hammanne yookaan hin hagoonni taasisa jechuudha ni miidhamaa jechuudha yookaan immoo seeliin siiliyaa kun isuuf yookaan xaragamee baa jechuudha mikoosii kan keessaa xaragamee baa kan inni akka bakteeriyaa kun immoo akka bakteeriyaatii fi kun akka inni qomanne dhabamsiisati siiliyaan kun gaa san booda gartee rakkoo gartee infekshinii yookaan immoo miidhamuu sombaa kan hir'isaa jechuudha. Kanaafuu siiliyaa kun dalagaa siiliyaati. So smokingin kun immoo siiliyaa akkatti silaa gahee guddaa qabatu kana nurraa dhabamsiisaa jechuudha. Ni guba yookaan ni xaragaa jechuudha. Aarri kun jechuudha aarri gartee yeroo sigaaraa aarsinu afaan garaa keessa gatu dhabamsiisu kun kana dhabamsiisa jechuudha. Siiliyaa kana dhabamsiisaa jechuudha. Akka inni magarree akka inni laayiniin kun taasisa. When they are not working properly yeroo immoo inni kun hedduun yoo siiliyaan kun hedduun jiraatu baate jechuudha. Bakteeriyaa garaa garaatu somba keessatti wal hora jechuudha. Kanaafuu dandeettii yookaan wanni ofirraa ittisa kana waan nurraa ittisuuf infekshinii ni dabalaa jee somba keessatti somba keenya akka dhukkuba garaa garaatiif saaxilamu taasisaa jee. Okay. B. In bronchitis, the tubes leading down to the lungs produce a lot of mucus. Compare the way the body of the non-smokers would deal with this mucus with the effect of if it would have on smoker. Fakkeenyaaf ilaaluun deebisa kana non-smoker kan sigaaraan aarsine jechuudha. The mucus would be moved away from the lungs by the action of cilia. Mukasiin yookaan gartee hapheen somba cufuudhaan deemtuun siiliyaadhaan deemaa jee siiliyaadhaan sombarraa dhoobamaa jee smokersi keessatti hoo nama sigaaraa aarsu keessatti the mucus would build up in the lungs and the smoker has to be catched to cry maal seete mukasiin waan wanni hapheen kun somba keessatti heddummaataa jee yoo nama sigaaraa aarsu keessatti kanaafuu namni sigaaraa aarsu kun hedduu qufaa jechuudha qufaa goggogaa qufaa jechuudha hedduu isa cinqachuudha sababni isaa maal seeti gartee mukasiin kun wanni akka haphee fakkaatuun uraalee sombaatii fi qaama sombaa jechuun cufan jechuudha waan cufaniif namni sun ni qufaa jechuudha. Also a seat of the infection in the lungs gartee sombii nama sigaaraa dhugu salphatti miidhamee dhukkuba garaa garaatiif saaxilamuu kan danda'u jechuudha ni gubataa jechuudha ni gubata. Okay, number 14. A. Define the following terms: aerobic respiration, anaerobic respiration, oxygen depth. Answer: aerobic respiration is a breakdown of glucose with oxygen to provide ATP energy for the cell with carbon dioxide and water as waste products. So, aerobic respiration jechuun gosa gubatiinsa nyaataa kan oksijiina fayyadamee nyaanna keenya caccabachuudha ATP oomishuudhaaf adenosine triphosphate
stored form of chemicals stored in the cell. So ATP kana chukan cell kan akan isa fayyadamu tanafu glucose kun caccabe oxygen wajin caccabe yero ATP oomishu aerobic respiration jennaani kubatin sinyata kan oxygen fayyadamne caccabsine jechuudha. Anaerobic respiration is a typical respiration without oxygen, producing little energy and either lactic or ethanol. So kun anaerobic respiration kun kubatin sinyata kan oxygen malee gaggeeffamu jechuudha. Inni kun maal seete energy baay'ee xiqqaafi fakkeenyaaf lactic acid fi ethanol oomishama jee fakkeenyaaf lactic acid yoo maashaa kan keessatti ta'e anaerobic respiration kun yoo maashaa kan keessatti ta'e lactic acid oomishama maashaa kan keessatti yeroo karaa oxygen malee glucose kubatee ATP yeroo jijjiirama jechuudha. Yoo immoo yeast keessa taate raakit keessa taate eessatti maalitti jijjiirama ethanol yookaan immoo alcohol jijjiirama jechuudha. Alcohol jijjiirama. So oxygen depth is the movement of oxygen needed to break down the lactic acid which is built up when anaerobic respiration takes place during exercise. Oxygen depth jechuun adeemsa gartee oxygeniin ammaatu yookaan hammi oxygenii barbaachisu jechuudha. Maal godhu lactic acid maashaa keessatti oomishamu kana caccabsee baasuudhaaf oxygenii barbaachisan jechuudha. So oxygen barbaachisuun keessattuu yeroo sochii ispoortiidhaa jechuudha. Fiigichaa haa ta'u kubbaa taphachuu haa ta'u dalagaa cimtuu fiigicha akka malee itti fiignee dalagaa cimtuu duraan takkaan dalagin yoo dalagne istiraap hojjanii gartee maashaa nama dhudhukkuu sun oxygen depth kanarraa kan dhufe jechuudha. Isaa maal seete lactic acidin kun maashaa keessatti accumulated maashaa seeliidhaa kana gartee seelii maashaadhaa kana ni guba ni madeessa. Yeroo madeessu maashaan ni dhukkubaa jechuudha. Maashaan humna dhabee dhukkuba. So kanaafuu oxygen depth kun lactic acidin kun akka qayyeelee maashaa hin miine idilee sun maashaa akka inni haalan hin miine ni dhufa jechuudha. Dhufee lactic acid kana react wal godheeti bishaanii fi kaarboon daayooksaayidii baasa jechuudha. Kanaaf yeroo kubbaa taphannee yookaan immoo fiinee gatteenye wanni qaama keenya guutuun nu danfuu maal seete oxygeniitu lactic acid kana wal nyaatee kaarboon daayooksaayidii fi bishaan oomisha jechuudha. Kanaaf qaamni keenya guutuun nu danfa jechuudha. Yeroo fiinee gatteenye booda akka malee qaamni keenya guutuun kan nu danfisuun sababni isaa lactic acid fi oxygeniitu wal nyaata jechuudha. Nurraa xiqqoollee ta'uun nurraa wayyeessuudhaaf akkas godha. So okay, B. Write a word equation for anaerobic respiration. Look at the answer. Glucose plus oxygen gives us carbon dioxide plus water plus energy, ATP, as a form of ATP. Okay, number C. How does aerobic respiration differ from anaerobic respiration? Aerobic respiration kun ma akkamitti anaerobic respiration in adda taajee garaagarummaa isaanii. Answer. Use oxygen. Produce more ATP and produce different waste products. Kanuma jechuun isaa oxygen fayyadama ATP baay'ee oomisha gartee productii garaagaraa oomisha jechuudha. Okay, number 15. A. Aerobic respiration provide energy for the cells of the body. Explain why cells need this energy and what they use for it. Answer. Need energy to carry out the basic function of the life, anabolism and catabolism, making muscle contract for movement, breathing, and gut movement, etc., maintaining body temperature. Kana chugaa aerobic respiration kan inni seelota kan fayyadu seelii anisaa seeliin barbaadu oomishuu gartee dalagaalee bu'uura jireenyaa kan akka anabolismii kan akka catabolismii gaggeessuu maashaan keenya akka qottoonfatee diriiru taasisuu sanboota maashaan keenya qottoonfatee diriiruu dandee taanaan salphaatti bakka deemuu danda'u keenya karaa sirna argansuu keessatti biriin siistemii akka sirriitti gaggeessu taasisuu gartee bullaansi nyaataa gat jechuun qaamota bullaansi nyaataati gartee afaan irraa eegalee karaa munnitti kan jiru gat jennaan jechuudha. Elementary kana jedhamtu karaa biraatiin ammasii sosochii bullaansi nyaataa akka salphatti gaggeeffamu taasisuu. Maintaining body temperature qaama keenya constantii digirii 37 akka eegamu taasisuu jechuudha. Maintaining body temperature. So kan taasisu
maalirraa kuni ta'a aniisaa aerobic respiration irraa argameetu kan hundinuu raawwataa jechuudha. Okay, B. If you exercise very hard or for a long time, your muscle begin to ache and do not work so effectively. Explain why. Yeroo gartee dalagaa cicimtuu hojjenne jechuudha. Yookaan sochii qaamaa hedduu yeroo dheeraa raawwanne maashaan keenya dhukkubaa jee. Maashaan keenya dhukkubeeti dalagaa sirriitti nuti hojjetuu hin danda'u jee. Maali sababni isaatii jee? Okay, answer. The muscle cells can still obtain energy from the glucose, but they have to do it by anaerobic respiration. Respiration which does not use oxygen. This produces less energy and has lactic acid as a waste product. So tanaaf maal seete maashaan keenya oksijiina barbaada yeroo silaa sochii cimtuu keessa hojjennu oksijiinni immoo hargannu kun isa gahuu waan dandeenyeef karaa anaerobic respiration yookaan caccabiinsa gulukoosii kan oksijiina malee raawwachuu dirqama maashaan keenya raawwachuu cinqamu keessatti immoo maaltu oomishama aniisaa xiqqaadhaa fi laaktik asiidiitu oomishama jechuudha maashaa keenya keessatti. Kanaafuu maashaan keenya laaktik asiidiin kun yeroo keessa dummaatu maashaa keenya kana ni gubaa ni dadhabsiisaa jechuudha. So the building up of lactic acid cause muscle to age. Gartee lactic acidiin qaama maashaa keenya keessa kuufamu kun akka maashaan keenya dhukkubu taasisaa jee. So kanaafuu yeroo nu dhukkubee humna aniisaa gahaa akkasitti dhabee maashaan keenya maal ta'a? Kontiraaktii fi rilaaks yookaan qottoonfaa jiruu dadhabaa. Kanaaf dalagaa san dadhabnaa zamboo dalagaa san dadhabnee yoo nuti dhiifnuuf tanaaf jechuudha. Okay, see, if you exercise very hard, you often puff and pant if sometimes after you stop. Explain why is happening. Maalif maal ta'a yeroo haalan hojii hojjette puff taata yookaan dadhabdee harni harte jechuudha. Pant jechuunis danfoo jechuudha. Maalif suni sababni isaa himichaa? Answer. After a period of hard exercise which has involved anaerobic respiration, there is a build up of lactic acid in the muscle. Akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf yeroo sochii qaamaa yeroo taasifnu maashaan keenya maaliif dirqama? Anaerobic respiration raawwachuuf dirqama jechuudha. Maaliif gubiinsa nyaataa kan oksijiinii osoo hin fayyadamin caccabuu jechuudha gulukoosiin aniisaa gahaa argachuudhaaf maashaan keenya yeroo akkasii raawwatu lactic acidiin maashaa keenya keessatti iddoo walitti qabama. So lactic acidiin keessatti iddoo walitti qabamu sun immoo maal godha? Maashaa keenya kan miidhachuu. The body cannot get rid of lactic acid by breathing it out as it does carbon dioxide. Yeah. Gartee karaa breathingitiin dila sun wanni hin dhufneef kanaafuu karaa carbon dioxide jijjiiramuudhaaf oksijiinii barbaada jechuudha lactic acidiin suni. So when the exercise over, lactic acid has to be broken down. Yeroo sochii qaama san dhiiftee yeroo teessu lactic acidiin sun caccabuu eegala jechuudha. Waan oksijiina karaa alaanaa qabdu jirtu jechuudha. Karaa keessaa naqu jirtu. So yeroo teessan lactic acidiin sun broken down inni ta'a deemu maal fayyada oksijiinii barbaada jechuudha. Oksijiiniin sun yeroo haalaan ati harkaan deemtu lactic acidiin sun caccabaa deema jechuudha. Caccabaa yeroo deemu immoo maal jijjiirama? Bishaanii fi kurkaatti jijjiirama jechuudha yookaan immoo carbon dioxide jijjiirama. Kanaafuu yeroo kubbaa taphattee yookaan haalaan fiigee yeroo gatteessi wanni qaama kan guutuu si danfuuf maal seeti? Lactic acidii maashaan keessa jiru kanaatu oksijiina fayyadamee bishaanii fi carbon dioxide jijjiirama jechuudha. Kanaaf kurkaan hedduu sirraa bahaa jechuudha yeroo gatteessi booda. So adeemsa akkasii maal jama jee oksijiin deebti jama jechuudha. Oksijiin deebti. Oksijiinii gahaa argachuu jechuudha. Lactic acidii kan caccabsuudhaaf. Oksijiin deebti naa jechuudha. Okay, even though our leg muscles have stopped, our heart rate and breathing rate stay high to supply extra oxygen until we have a paid of the oxygen depth. Yoo qaama keenyan yookaan harka keenyan yoo teenyillee jechuudha. Yoo sookisa irraa dhaabbanne yookaan teenyillee gartee heertireetii yookaan immoo dhaannaa onneetii fi sirna argansuudhaa akkuma itti fufetti jiraa jee. Maaliif jennaan oksijiina gahaa maashaa keenya keessa akka inni seenuuf jechuudha. Kan akkasitti harkannee hafuura darbinee akkatti lafa kufnee lafa ciifnee yookaan lafa teenyaa hafuura yeroo hafuura ammaa harkatti fudhannu sun hafuurri ciccitu sun maaliif
dhaannaa onneetii fi gartee harganiinsa keenya hedduu saffisaa jechuu gartee maaliif oksijiina gahaa qaama keenya keessatti fudhannee laaktik asiidii san akka nurraa daaku waan taasisuuf jechuu qaama keenya. Kanaaf haala kanaan nu eegaa jiru qaama keenya sirna hargansuu keenya. This is why we keep off puffing of our breathing rate is higher than normal. Kanaaf ije breathing rate waan immoo sirna hargansuudha saffisaan harganuu gartee normaali yeroo silaa hojiin hojjetin irratti yeroo hojiin hojjetin irra wanni ni guddaa ta'uuf kanaaf ije sababa oksijiina haalan qaama keenya keessa fudhachuun nu barbaachisuuf jechuudha. After exercise, the lactic acid is oxidized by oxygen to produce carbon dioxide and water. Yeroo sochii qaama san booda lactic acid kun maaliif hojii oxidized ta'a oksijiina hojii wal nyaati carbon dioxide fi bishaan ta'a jechuudha. Kanaaf bishaan hedduutu qaama keenya guutuu waliin danfuuf kanaaf jechuudha. Okay, this number 16. Copy the complete list table jaa jira table kun daftara kitaaba keessan irratti ni jira gaafii irratti gaafii hojii afarra soo tanaafuu deebisa laallu dam. Part of the blood plasma maal dalaga pale yellow liquid that transport all the blood cells carbon dioxide and urea digestible its red blood cell biconcave disc containing hemoglobin that carry out oxygen around the body. White blood cell so lymphocyte and phagocyte cell dhiqatidha. Phagocyte fi lymphocyte odama lymphocyte antibody tolchu yoo oltu phagocyte immoo ifumaaf fiigee liqimsee nyaachuudha jechuudha bacteria. Platelets small fragment of cells involved in the helping the blood to clot platelet jechuudha. Okay, number 17 gaafii torbaffaa kana ilaallu. The plasma is very important for transporting substance around the body. Three of the main substance transport are carbon dioxide, urea, and digestive food. A. For each substance, say where in the body it enters the plasma. Okay, answer. Carbon dioxide from the cell, urea from the liver, digestive food from the small intestine. Kana jechuudha. Carbon dioxide seelota keessatti mekaanizimii metaboolizimii gaggeeffamu waan argamuuf seelota keessaa dhufa. Urea immoo liver yookaan tiruu keessaa dhufa. Nyaanni bullaa immoo marimaan qallaa keessaa dhufa jechuudha. Hara plasmaadhaa kan seenu jechuudha. Okay, B. For each substance, say where it is transported to and what happens to it when it gets here. Kun maal jaa? Eessatti transporta eessatti deemanii jee eessirraa dhufan jiree miti ammoo amma eessatti deemanii jee carbon dioxide to the lungs carbon dioxide karaa sombaa deema jechuudha karaa alaa ba'uudhaaf diffuse into the air to be removed from the body qaama keessaa ba'uudhaaf jechuudha karaa sombaa deema jechuudha carbon dioxide. Urea to the kidney karaa kalee deema jechuudha bifa uric acid wajjin karaa fincaanii wajjin karaa fincaaniitiin kan dhabamsiifamu jechuudha karaa kalee deema. Kaleetu dhimmi jechuudha. To be excreted from the body kara wheezing what urine fincaanii wajjin karaa alaa muraa ba'uudhaaf uriyaan karaa kidnii deema jechuudha. Digestive food to the blood karaa dhiigaa deema jechuudha. To be transported to all the cells of the body karaa seelii keenya tokko seelii keenyaa seenuudhaaf nyaanni bullaa kun karaa dhiigaa deema. Dhiiga keessan immoo karaa seelii seenaa san booda waan nyaatarraa barbaannu hunda argannaa jechuudha. Okay, gaafii 18ffaa. The red blood cells carry oxygen around the body. B. Explain how red blood cells carry oxygen around your body and release it in the tissue where it is needed here. So kana fakkaata. Deebisaa kun red blood cells are packed with a special red substance called hemoglobin which picks up oxygen in a high concentration of oxygen such as in the lungs. The hemoglobin reacts with oxygen to form oxyhemoglobin. So this is a bright scarlet, which is why most arterial blood is bright red. In areas where the concentration of oxygen is lower, such as cells and organs of the body, the reaction reverses. The oxyhemoglobin is split to give purple red hemoglobin. That is the color of venous blood and oxygen.
The oxygen then passes into the cell where it is needed by diffusion. It is this reaction of hemoglobin that explains how the red blood cells carry oxygen around the body. Okay, see, how are red blood cells adapted for their role in their body? Look at the answer. A unique shape, they form biconcave disc which gives them a large surface area to volume ratio for the diffusion of oxygen into and out of the cell. They are relatively thin, giving short diffusion distance, making the exchange of gas more efficient. A thin surface area of cell membrane for ease of the diffusion so they can squeeze easily through very narrow capillaries. No nucleus to make more room for hemoglobin in the cell. Okay, gaafii 19ffaa ilaalla. Okay. Look, gaafii 19ffaan kun kitaaba keessan irratti hirrituu gaafii 19ffaa laaltanii qubee asitti kakkaamtan agartee tana laal abaacaa idaattee akka deemtuun maqaa kana aortaa formulaarii maal yoo kan agartee isa kanaan arreenjitaa jechuudha. So kun fakkii kitaaba keessan irratti mee deebisaa waliin laalla jechuudha. Look, this is answering A pulmonary artery, B vena cava, C tricuspid valve, D right ventricle, E aorta, F left atrium, G pulmonary vein, H longitudinal valves, I bicuspid valves, left ventricle. So haala kanaan deebisaan kanaa jechuudha. B. Describe the flow of blood through the heart from the time it is enters the heart through the vena cava to the heart. Answer. Deoxygenated blood, which has supplied oxygen to the cells of the body and is loaded with carbon dioxide, comes into the right atrium of the heart from the veins of the body, vena cava. The atrium contracts and forces blood into the right ventricle. Okay, the right ventricle contracts and forces blood out of the heart and into the lungs where it is oxygenated. It picks up oxygen. Oxygenated blood returns to the left hand side of the heart from the lungs and the left atrium fills up. The atrium contracts forcing blood into the left ventricle. Then the left ventricle contracts forcing oxygenated blood out of the heart and around the body through the aorta. Okay, number 20. This number 20 also depending on this feature. Fakkii tan irratti hundaa'aa jechuudha. Fakkii kitaaba asii irratti tan gaafii danfaa kan irratti hundaa'a. So tanaafu isa kana hundoonit wanni ta'an jechuudha. Okay. This diagram shows the human heart used kana fayyadamiti gaafii deebisudha. B. What happens to the blood in the body? Answer. Pass from the arteries into the capillary and on into the veins. Okay, C. What happens to the blood in the lungs? Answer. Became oxygenated. D. Why it is called a double circulation? Answer. Two circulation. One to the lungs, one to the body. Okay, 21. Name the three main types of blood vessels. Answer. Artery, veins, capillaries. So, ujummolee beekamoo sadeen himijee artery ujummoo dhiiga raabsu, veins ujummoo dhiiga deemsu, capillaroota jechuudha. B. Describe the job of each of the blood vessels. Tokko tokko hojii isaanii himijee. Okay. Answer. Artery. All artery carry oxygenated blood away from the heart except
pulmonary artery which carry the oxygenated blood to the lungs. So arteroon hundinuu dhiiga qulqulluu geejjibanii je maalirraa karaa onneedha away from the heart onneerraa fudhanii je dhiiga qulqulluudha garuu je pulmonary artery malee je pulmonary arteriin ujummoo sombaa fi onnee gidduu jirtu tan dhiiga xuraawaa onneerraa fuutee karaa sombaa geessitu jechuudha pulmonary artery. Pulmonary artery kana malee arteriin hundinuu dhiiga qulqulluu geejjibuu isaaniiti jechuudha. Okay, veins. All veins carry the oxygenated blood toward the heart except pulmonary veins which carry oxygenated blood to the heart. Veenota hundinuu dhiiga xuraawaa geejjibanii je garuu pulmonary veenii miti jechuudha. Pulmonary veenii malee. Pulmonary veenii dhiiga qulqulluu geejjiba. Sombarraa karaa onnee kan geejjibaa jechuudha. So ujummoo dhiiga deebisu kan sombaa fi onnee gidduutti argamu kunis jechuudha. Kun ujummoo dhiiga raabsu kan sombaa fi onnee gidduutti argamu dhiiga xuraawaa fuudhee karaa sombaa keessa jechuudha. Somba keessatti fi qulqullaa'ee booda immoo pulmonary veeniidhaan karaa ujummoo onnee deema jechuudha. So kanaafuu haala kanaan exceptionii qabaa jechuudha. Arteroonni exceptionii qaban, veenonni exceptionii qaban. Maaliif arteriin hundinuu dhiiga qulqulluu geejjibee inni bira kunne pulmonary arteriin ni faallessa waan ta'eef jechuudha. Veenonni hundinuu dhiiga qulqulluu deebisa yoo jennu pulmonary veenii kanaa isa faallessa jechuudha. Sanaaf exceptionii qabaa jechuudha isaan hundinuu akkasii qabaddaa. Capillary is carry blood between the cell. Capillaroon bakka oksijiinii fi qaruumsa wanniitii wal jijjiirama jechuudha. Okay, 23. Define the term hypertension. Okay. Answer. Medical term for high blood pressure when systolic pressure is greater than 140 mm mercury or the diastolic pressure is greater than 90 mm mercury. So, kana jechuudha. Okay, B. Explain the term blood pressure and how it is maintained. Okay. Answer. Blood pressure is the pressure exerted by the wall of the blood vessel on the blood as it is forced through the same. Normally, the blood pressure is maintained by a combination of forces of the heart, the width of the blood vessel, and the amount of the walls of the blood vessels which will stretch. Okay, C. Give 5 major risk factors for hypertension. Answer. Any 5 from increasing age, being overweight, excessive salt intake, excessive consumption of alcohol, sedentary or inactive, lifestyle, smoking, kidney disease, diabetes, certain medicines such as steroids and genetics. So, kana juga risk factor hypertension daf dhiibbaa danfuu dhiigaa yookaan immoo dhiigaa humnaa ol kutee nama galaafatu kanaan kan nama saaxilu maal seete kan akka umriin dabaluudha, kan akka humnaa ol gabbachuudha, kan akka soogidda akka malee humnaa ol nyaachuudha jechuudha, kanneen akka alkoolii dhuguudha, sedentary yookaan immoo hojii osoo hojjenne osoo dhiigan diriirsanii taa'u jechuudha. Kanatti nyaattee taa'u jechuudha osoo waan tokko hojii teekkartee nama taasisitu nama anisaa nama keessaa fixu osoo hin hojjenne hojii tattaa'u jechuudha nyaata ulfaata nyaattee taa'u jechuudha. Smoking sigaaraa dhuguu, dhukkuba kalee yoo qabaachuu, dhukkuba kaleetiin wal qabata, diyaabeetii dhukkuba sukkaraa fa'aa kanaa wal qabata, qorichoota kanneen akka istiirooyidii fi jeenetiksii kanaan wal qabata jechuudha. Taateewwan kan keessa shayii yoo katabde ni argatta jechuudha. Okay, D. Levels of hypertension are increasing rapidly in Ethiopia cities, but such much less so in rural community. How would you explain these differences? Answer. Hypertension linked to the factors like obesity, lack of activity, smoking. So, kana wal qabata jechuudha. Kan akka obesity gabbinaan barbaachifne gabbachuu, gartee sochii garaagaraa taasisuu dhabuu, smoking sigaaraa dhuguu kanaaf waan wal qabatuuf jechuudha. Gartee magaalaa Itoophiyaa keessatti baay'inaan heddummaata. Garuu ruuraal yookaan immoo baadiyyaa keessatti heddummaatu jechuudha. Maaliif
magaalaa keessatti akkuma beekamu nama hedduu jira. Gartee osoo hojiin hojjenne waan hedduu nyaatu jira jechuudha. Nyaata humnaa ol nyaatu jira, nyaata bireedii nyaatu jira. Kan nyaatee kan itti taa'u jechuudha. Magaalaa baadiyyaa asitti akkuma beekamu gaa qonnaan bultoonni keenya yeroo waa hojjetan ni danfanii. Hedduu danfanii waan ta'eef danfanii danfi isaanii kun immoo mooruu danda'u san irraa guba. Kanaaf fayyaa qabanii jechuudha. So there are much less more common in cities where people are do office work. Hojiilee waajjiraa kan usanii ta'an jechuudha. Kana waan hojjetaniif hedduu rakkoo jee are often more foods. Nyaata baay'ee ulfaataa ta'e nyaachuu isaanii kan obesity itti fidu jechuudha. And smoke more. Haalan sigaraa aasan jechuudha. So the risk of factors are higher in the cities. Kanaafuu factors yookaan hypertension qabuun magaalaa keessatti irra baay'ata jechuu isaati. Magaalaa baadiyyaa irra jechuudha. So this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.